Hashamaarka funee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaa qabannee dhiyaanneerra dursa hangafoota oduun isinitti hima. Uummata nagaa baay'inni isaanii 40 ol ta'u Shaggar Lixaa keessatti waraana Biltsiginnaan ajjeefaman. Walitti bu'iinsa amantaa Gondar keessatti torban kana eegale ammallee bakkeewwan biraatti itti fufee jiraachuun masjiidonni 2 gubatan. Sirna awwaalcha Kibaakii bakka dureewwan Afrikaa argamanitti gaggeeffamaa jira. Taalibaan irratti jeneraalonni waraanaa duraanii haleellaa banuuf akka jiran himame. Daawwattoota keenya gara bal'een oduuttaan isin dabarsaa oduu kan isinitti Mo'aanmooniit badhaasaati. Uummata nagaa baay'inni isaanii 40 ol ta'u Shaggar Lixaa keessatti waraana Biltsiginnaan ajjeefaman. Shaggar Lixaa aanaa Aadaa Bargaa keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa 40 caalan ajjeesuunsaa himame. Ajjeechaa kana raawwatanii waraanni Biltsiginnaa naannichatti dararaa hedduu gara biraas akka dhaqqabsiisan gabaafamee jira. Hawaasni reeffa namoota kanaa lafaa kaasuun awwaaluusaas himame. Haleellaan uummata nagaarra waraana mootummaan qaqqabu daranuu babal'atee jiraachuu kan himu gabaasni nuge. Akkasuma kaaba lixa Shaggar Salaalee aanaa Kuyyuu aanaa Hidhabuu Abootee bakka Haroo Calanqoo aanaa Kuyyuu bakka Darroo Wilincii fi Birrii akkasumas aanaa Dagam keessatti hawaasni nagaa waraana mootummaan ajjeefamaa akka jiran gabaasni nugee ifoomseera. Torban kana qofaa keessa namoonni lakkoofsi isaanii danuu ta'e waraana mootummaan ajjeefamuun isaanii gabaafame. Guyyaa har'aa kanammoo xiyyaarri Amboorra marsaa akka turte gabaasa arganneen kan mirkaneeffanne mootummaan haleellaa lafoon injifachuu dadhabee haleellaa qilleensaarra fayyadamuusaa torban kana gabaasamaa kan jiru yoo ta'u haleellaa qilleensarraa kanaan uummanni nagaa hedduun ajjeefamuunsaa gabaafameera. Guyyaa kaleessaa eebila 28 bara 2022 meettaa keessatti uummanni nagaan ajjeefamee reeffa namoota hedduu bakka tokkotti argamuusaas himame. Akkasuma haleellaa diroonii tibbana Gindabarat irratti taasifameen uummata nagaa 30 ol ta'an ajjeefamaniiru. Shaggar keessatti tibba kana qofaa ilmaan Oromoo nagaan dhibbootaan lakkaa'aman waraana mootummaan ajjeefamuun isaanii gabaasa arganneerraa mirkaneeffachuun danda'ameera. Walitti bu'iinsa amantaa Gondar keessatti torban kana eegale ammallee bakkeewwan biraatti itti fufee jiraachuun masjiidonni 2 gubatan. Naannoo kibba godina Silxee magaalaa Warabbee keessatti dhibdeen amantaa babal'atee walitti bu'iinsa amantaa kakaasuun naannoo Amaaraa keessatti torban kana keessa amantaa Musliimaa irratti haleellaa qaqqabeen lubbuun namootaa darbee jira. Magaalaan Gondariif akkasuma magaalaa naannoo Amaaraa biroo keessatti haleellaan amantaa Musliimaa irra qaqqabuu ammallee cimee kan itti fufee ta'uunsaa himameera. Guyyaa kaleessaa eebila 28 bara 2022 naannoo Amaaraa magaalaa Barqiitti masjiidonni 2 gubachuun himame. Masjiidota gubataniin alattis namoota hedduun ajjeefamaniiru. Akkasuma guyyaa kaleessaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Silxee magaalaa Warabbee keessa mana amantaa kiristaanaa irratti haleellaa fuulleeffate dhaqqabeera. Waldhibdeen amantaa gidduutti akka ka'u hawaasni nageenya walii akka booressuuf hangasiifammoo boqonnaa fudhachuuf kan akeekkate mootummaan Itoophiyaa wal waraansa amantaa eegalaa jiru kanaaf sababaa olaanaa ta'uunsaa himameera. Uummata Musliimaa irratti xiyyeeffachuun lola kan naannoo Amaaraa keessatti jalqabsiise qaamolee faannoo ta'uu himama. Qaamolee faannoo ammoo kan ijaare mootummaa yoo ta'u faannoo meeshaa waraanaaf tooftaa waraanaa deeggarsi karaa mootummaan kan kennamuuf ta'utu himama. Mootummaan naannoo Amaaraa ifatti dubbachuun faannoo tumsaa akka jiru kan himu kanaaf waldhabdee amma eegale kanaafis mootummaan guutuutti akka harka keessaa qabutu dubbatama. Hawaasni Oromoo dhimma amantaan lola mootummaan akka eegalamu barbaadutti makamuu akka hin qabne miidiyaa hawaasaan wal akeekkachiisuun itti fufee jira. Sirna awwaalcha Kibaakii bakka dureewwan Afrikaa argamanitti gaggeeffamaa jira. Sirni awwaalcha pireezidaantii duraanii Keeniyaa Mwai Kibaki bakka gaggeessitoonni Afrikaa argamanitti magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobii keessatti gaggeeffame. Sirna awwaalcha kanarratti pireezidaantii Federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee, pireezidaantii Afrikaa Kibbaa Siriil Raamaafosaa fi pireezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir dabalatee keessummoonni fagoof dhiyoorraa argamaniiru. Kibakiin eebila 21 bara 2022 ture waggaa 90 isaaniitti addunyaa kanarraa du'aan kan boqotan. Gaggeessitoota Afrikaaf namoota bebbeekamoo ta'an akkasumas lammiileen Keeniyaa ta'an sirna awwaalcha kanaarratti argamuudhaaf steediyeemii biyyaalessaa Niyaayoo magaalittii keessatti argamutti walitti qabamaniiru. Reeffi pireezidaantii duraanii kunis konkolaataa waraanaan dabalamee mana jireenyaa isaatti gara masaraa mootummaa kan geeffame. Kibakii pireezidaantii Keeniyaa sadeessoodha. Lammiileen Keeniyaa miidiyaa hawaasaa irratti boqochuu pireezidaantii duraanii Keeniyaa Kibakii irratti barreessan gariin pireezidaantii gaarii Keeniyaa bulcheessa addaatii jedhan. Kaan ammoo jeequmsa
marsaa lammaffaaf bara 2007 yeroo inni filatame mudate lubbuu nama badeen isa kan komatannaa. Keeniyaan erga kolonii Biriteen jalaa walabummaa ishee argattee bara 1963 as pireezidaantii 4 qofaatu gaggeesse. Lammiilee biyyattii Kibaakiin gaggeessaa tokkummaa biyyaalessaa dhugoomseef guddina diinagdee Keeniyaa ariifachiise jechuun galateeffataniiru. Paartiin mormituu ODM Tiwiitarii irratti Kibaakiin haaromsa diinagdeef bu'uuraalee misoomaa biyyattiitti fide akkasumas adeemsa haaromsa heera biyyattii fiixaan baasuuf yaadatamaa jedheera. Keeniyaan pireezidaantii jabaa akka Kibaakiin arganne jedhan kaan ammoo nama tabaaf hojii jaallatu jechuudhaan isa jajaniiru. Innis akka nama kaanii hanqina mataasaa ni qabaata garuu gaggeessaa Keeniyaaf waan gaarii kennee jedhan. Hayyuu diinagdee maaltu akka Keeniyaaf gaarii ta'e beekuun dhabe gabatee beeksisaa marsaariitii yookiin miidiyaa hawaasaa fayyadamuun waan hojjeteen ibsanne garuu hojiinsaa dhalootaa gara dhalootaatti ofuma isaan mul'ataa jiraataa jedhee fayyadamaan miidiyaa hawaasaa tokko Edwin Umaarii ammoo yeroo hamaan bara bulchiinsa Kibaakii jeequmsa marroo lammaffaaf filatamuusaa hordofee ka'eedha. Yeroo sana Keeniyaan akka biyyaatti kuftee ture. Sadiiquu Shaabaan namni jedhamu ammoo pireezidaantii duraanii icitii filannoo bara 2007 booda waliin boqotee jedhee jira. Jeequmsa sana hordofee namoonni 10,000 ol ajjeefamuun hedduun ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhan. Taalibaan irratti jeneraalonni waraanaa duraanii haleellaa banuuf akka jiran himame. Afgaanistaan erga waraana Taalibaaniin qabamtee booda nageenyi hawaasa biyyattii daranuu hammaachuusaa kan himamu yoo ta'u addatti mirgi shamarranii daran sarbamaa jira jechuun qeeqi dhiyaata. Jeneraalonni waraana biyyattii dhiyootti lola banuudhaan Taalibaan haleelanii Afgaanistaan bilisa baasuuf qophiitti akka jiran ibsaa jiru. Haala kanaan Leetinaar Jeneraal Saadaat Afgaanistaan bilisa baasuu fi waraana itti fufuuf akka jedhan himaniiru. Jeneraalli waraanaa duraanii humna waraana Afgaanistaan isaa fi loltoonni duraanii akkasumas namoonni siyaasaa biyyattii waraana haaraa Taalibaan irratti banuuf qophiirra akka jiran BBC'tti himan. Akka gabaasa kanaatti jeneraalli Saadaat bulchiinsi ji'oota 8 Taalibaan lammiilee biyyattii furmaanni waraanaan aangoorraa kaasuu qofa akka ta'e amansiiseera jedhan. Opereeshiniin kun ayyaana Iid booda yeroo gara biyyaatti galan ji'a itti aanu keessa eegaluu akka danda'u himan. Taalibaan haleellaa ariifachiisaa gaggeessuun ji'a adoolessaa keessa aangootti deebi'an. Mankaraarsitoota Islaamaa jedhamuun kan beekaman Taalibaan guyyoota 10 keessatti guutummaa biyyattii to'atan. Kunis waraanni naatoo Ameerikaan dursitu waggoota 20 booda biyyattii gadhiisee ba'uu hordofeeti. Yeroo jalqabaaf waa'ee karoora kanarratti kan dubbatan Jeneraal Saadaat isaa fi waa'illansaa kan Afgaanistaan harka Taalibaaniin bilisa baasnee bulchiinsa dimookiraasii diriirsuuf waan dandeenyu hundaa ni goonaa jedhan. Hanga bilisummaa keenya argannutti hanga fedha keenya argannetti ittuma fufna waraana jedhan. Yeroo jalqaban kana garuu adda baasuun himuu hin barbaanne. Taalibaan seerota hamaa akkamii akka deebisee diriirsee jala muruun dubbatu. Jeneraalli kun mirga dubartootaaf shamarranii daangeessuu eeruun bulchiinsa abbaa irree kana dhorkuun boqonnaa haaraa jalqabuu akka barbaadan himan. Bulchiinsa Taalibaan ji'oota 8 dhorkaawwan jajjabaa qaama amantaa jiran dabarsuu, quraana qulqulluu akka hin taanetti hiikuuf hubachuu, dhimma siyaasaaf akka hin taanetti fayyadamuu malee homaa irraa hin argine jalqaba Taalibaaniif waggaa tokko kennuu ilaaluuf akka karoorsan kan himan. Haa ta'u malee ganama yeroo kaatu yeroo hundaa Taalibaan waan haaraa hojjettee argita. Uummata dararuu dhabamsiisuu, hanqina nyaataaf ijoolleen nyaata madaalawaa dhabu argita. Guyyaan lammiilee Afgaanistaan irra gaaffii hedduu waa'ee kanarratti maal hojjechaa akka jiru ibsuu simannaa jedhan. Garuu biyya waggoota 40 oliif waraanaan golgoloofte kana keessatti ammas uummanni kana caala walitti bu'iinsi hamaan uumamaa sodaa jedhu kan qabu. Yeroo kufaatii dinagdee kana keessa jiraachuun itti ulfaateera. UN biyyattii lammiileen miiliyoonaan beelaaf saaxilamu himuun kanatti dadhabdeetti jedhe. Saadaat ji'a xumuraa haleellaa Taalibaan irraa humna waraana Afgaanistaan gara kibba naannoo Helmaandii hoogganaa tures lammiilee nagaa ajjeesuun himatamaa kan ture. Himata kana gaafatamee garuu haalee jira. Ji'a adoolessaa bara darbe keessa humna addaa Afgaanistaan akka hoogganu muudamuun yeroo Taalibaan magaalaa Kaabul seenanitti achirraa ajaja kennaa kan ture. Hoogganaan waraanaa waliigalaa isaa pireezidaantii Ashraaf Gaanii ammoo biyya gadhiisuun bahan. Nuyi Taalibaan irraa mormii hin qabnu kan jedhan Jeneraal Saadaat kitaaba isaanii irratti Afgaanistaaniin biyya hundaaf taatu ta'uu qabdi malee Taalibaaniif qofaa miti jedhan. Waraana kana gaggeessuuf deeggarsa biyyoota alaa akka hin qabne simuun lammiilee Afgaanistaan biyya isaanii jaallataniin deeggaramnaa jedhan. Garee hedduu Taalibaaniin aangoorraa buqqisuuf walii galaniiru. Garuu sanyummaan wal qooduuf ajajoota waraanaa duraaniif amanamuunis jira. Jeneraal Saadaat garee beekamaaf jaallatamummaa qabu adda warraaqsa biyyaalessaa jedhamuun kan hoogganan ilma ajajaa waraana beekamaa Ahmad kan ta'an Ahmad Maasuud waliin qunnamtii gaarii akka qabanis simaniiru.
daawwattotaa fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa oduun ammaaf qabannee kana gammaatti qophiilee Keelloo afaan waliin turtii gaarii.